السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليتي تاني جالتمتو في خبجمتو عدي وسيلة عبدو حبيب. برنامج خيني خندريك ياما إرتينوف ديهاتشو داف جراتي. برنامج خيني خندريك ياما خن عدي وسيلة عبدو حبيب إرتي ديهاتشو داف جراتو. بارتي أفرطمي في سجل أبا. Paartii 49 keessaa paartiin takkaffaa isii tana. Viidiyoon orjinaalli ammoo tan haala viidiyootii waraabamte yuutuubii fi feesbuuk irratti gadhiifamuudhaaf jiraatti. Introo gabaabduu tana booda walitti dachaana na waliin turtii gaarii. Adde wasiilaa Abdoo Habiib akkuma isin asirratti agartan kana yoo laalan nama tasgabbaawaa fakkaatti. Pirogiraama keenya kan dirree qiyaamaa irratti paartiin takkaffaa kan isin irratti hirmaachuudhaaf teessu akkaataa itti qabeenya miskinaatii fi qabeenya namaa cancaltee laboobdee qabdee dhamamsiiftuudha. Waan haasoynu irratti ragaa qabatamaa fi waan mul'atu ta'isin agartaniin malee dubbachuudhaaf hin jiraannu. Akka makmaakanii ja'anitti kitaaba jaldiin hin madaalin adde wasiilaa Abdoo Habiib mu'ummintittiin teenya. Hoggaa buna dhugdullee du'aa'ii godhatti. Hoggaa kophee kaayyattus, hoggaa rafuu deemtus, hoggaa deemuu deemtus, hoggaa taa'uu deemtus, hoggaa ka'uu deemtus. Ibin hoggaa gartee hulaa qabachuu deemtus du'aa'ii godhachuun ooltu jenneetii yaanna. Duba obboleettiin teenya adde wasiilaa Abdoo Habiib laata dhiiroo maal balleessite? Pirogiraama keenya kan dirree qiyaamaa irratti yookaanuu mana murtii gurraachaatii fi qophii taraafiqaa irratti illee yeroo nam takka pirogiraama keenya keessatti dhiyeessinu hanga nama sanii wajjin wal agarree waliin haasoynuu asirratti fiduudhaaf hin teenyu. Adde wasiilaa Abdoo Habiib sagaleen nuti isii waliin haasoynes jirti. Eega sagaleedhaan waliin haasoynee dubbii fixanneen boodatti adde wasiilaa Abdoo Habiib akkana je'eetiin ture. Adde wasiilaa himata namootan hedduun ittiin si himatan kana of qulqulleessuudhaaf atiis ragaa gama kee jiru natti ergi je'eetiin kabajaan gaafadhee ture. Haa taatu garuu boodatti aanuu eegalte laata dhiiroo hujiitu isii shaakalee naaf ergiti jechuudhaaniin yeroo kanneef ammaas yeroo fudhattee firaasha godhattee makaddaa godhattee irra rafuu eegalte. Yoomsan qofa sareelee fafadhiidoo xixiqqoo dutuun dandeenye hulaa dura kaayyatanii leenca narraa dhorkiti jechuun fafa. Haa taatu akkasuma wajjin itti deebi'eetiin gaafadhe. Adde wasiilaa waanin si gaafadhe haga ammaa naaf hin ergine siin eegaa jira jechuudhaaniin gaafadhe. Gadin teenye manguddoon baharii barraa hin hafne hundatti deemtee Hamzaa Sheekh Jaabir himatte. Boodarratti alla Hamzaan ilma keeysanii, gosa teeysanii, dhiiga keeysanii narraa qabaa jechuu eegalte. Haqni gosaa fi dhiigaa fi ilmaa fi ilma yoo hin laallatu haqni ija hin qabu,
abbaadhaaf deebi'a. Hamzaanis akka haqaati. Gosaa fi gosayyoo fi ambayyoo osoo walitti baaftee haqa dubbachuu irraa hin deebi'uufis hin taa'u. Eegasii dubbii hara gosaatti jijjiiruu eegalte. Daa'imman xixiqqaan baqattoonni Awurooppaa fi biyya Arabaa keessa jiran lafaa ka'anii akkana jechuu eegalan. Intalti teenya waan ebalu taateef ebalutu qujjiraa. Gosti intala teenyaatii fi gosti Hamzaa walitti bu'uun hafan qabdu ja'an. Isaanii kana jechu jiruun itti ol seene. Osoo gosti tiyyaa fi gosti teessanuu arra walit gabbaate haqa kana himurraa hin deebi'u jechuudhaaniin isaanitti hime. Osoo walit seentanii haqa Hamzaa himuu dhorkina jettanii isin lachuu fideetiin gaaza isinirra raphee isin guba jechuudhaaniin itti hime. Duba saroonni xixiqqaan isiin sumunii fi rubbiyaa irraa fuutee waliin nagganna jette sababaa sumunii isaaniitiif asirratti bahanii dubbii gosaatti jijjiiruu barbaadan san dutuu isaanii hin dhiibne. Osuma isaan dutanii osuma isaan iyyanii paartii 49 an asirratti dhiheessuudhaaf jiraadha. Adde Wasiilaan saroonni kun na fura jetteeti saroota kanatti dheeyxe saroonni kun itti gajjabeessa haala malee isii hin furu. Duba Adde Wasiilaan iddoo adda addaa abbootii qabeenyaa waliin dhaabbattee footoo ka'uudhaan maqaa horachuu barbaaddi. Warra akka yaadataa fa'a, warra akka ebaluu fa'a. Achumaanuu obboleessi keenya yaadataan yeroo gabaabduu keessatti mana murtii gurraachaa dhufuun isaa hafa hin qabu. Ammoo waa hedduu irrattiin appireesheet isa godha, waa hedduu irrattiin isa kabaja. Haqa irratti immoo abbaa fedhe. Haadhaa fi abbaa kiyyaas duran dhaabbadha. Akkuma xalayaa as gubbatti agartan kana irra xiqqaan qabeenya namaa kan isin dhabamsiifte keessaa isa kana. Akkana jetti waraqaan afaan Amaaraatiin barrooyte. Ene Wasiilaa Abdoo Habiib ነዋሪቴ በኦሮሚያ ክልል ሸገር ሲቲ ፉራ ተብሎ በሚጠራው የቤት ቁጥር አዲስ የሆነ በቀን 30/09/2015 ጫንጮ በሚገኘው አቢሲኒያ ሲሚንቶ ፋብሪካ ጋር ለሸገር ሲቲ ሲሚንቶ ለማከፋፈል ወኪል ለመሆን ተስማምቼ ውሌን ወስጃለሁ ጀት። በመሆኑም ይህንን ስራ ለመስራት ከአቶ ይማም አህመድ ሁሴን አድራሻው ቀበሌ 04 የቤት ቁጥር 1076 የሆነ ቅድሚያ ለአቢሲኒያ ሲሚንቶ ፋብሪካ የሚከፈለው 10 ሚሊዮን ብር ልከፍል ከስራውንም ጋር ልንሰራ በቀን 11/10/2015 ተስማምተናል። በዚህ ስምምነት መስራት አቶ ይማም አህመድ ከዚህ በታች የተገለጸው ቀንና የባንክ ለምን ያይዝ ሰንጠረዥ ከላይ የተጠቀሰውን የብር መጠን ለወኪሏ ወይዘሮ ወሲላ አብዶ ሀቢብ ቁጥር አስገብቻለሁ jechuudhaan barreesse. Akkuma amma isin asirra gartan guyyaa 13 Hibrat Bank 1 million, guyyaa 14 Awaash Bank 1 million 600,000, guyyaa 2 baatii 10 bara 2015 Abyssinia Bank
500,000 kuma dhibba shan guyyaa saddeetii baatii 11ffaa bara 2015 Abisiiniyaa Bank miliyoona 3 guyyaa 10 baatii 11ffaa Oromiyaa Hibrat Bank miliyoonaa fi 300 guyyaa 12ffaa baatii 11ffaa Nigdi Bank miliyoonaa fi 400 waliigalli isiidhaa miliyoona 10 በድምር 10 ሚሊዮን ብር የተከፈለው ሲሆን ወይዘሮ ወሲላ አብዶ ሲሚንቶዋን ተረክበን ወደ ስራ ገብተን ስራውን ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን አውጥተን እስከምናስተካክል ለአቶ ይማም የከፈሉት ገንዘብ ተመላሽ እስከሚሆን ድረስ በቼክ ቁጥር ቼካ ቁጥሪ ሰዲ ቶርባ ሰገለመጃሃ ሰዲ ሸንጃ እና 2 ወር ድረስ የሚያቆይ ቼክ ሰጥቻለሁ ውጃ ተወካዩ ወገኖች ወይዘሮ ወሲላ አብዶ ፍርማ ኢሲቲ ወጂን አቶ ይማም ፍርማ ሳቲ ወጂን ምስክር ወረረጋቴ አቶ በድሩ ባህሩ አከስመቲ አቶ ሳራ ሐሰን አደም ኦኬ ዳወቶታ ፊ ሆርዶፍቶታ ማለቅኒ ኹን ኤጋ ወሲላ አብዶ ሀቢበር ከሴኔ cilee bishaan buutete obboleettiin teessan kabajamtuunii fi jaalatamtuu miliyoona 10 eeysa hojjeefti meenaaf himaa hattoonni isii dhoysuudhaaf maqaa gosaatiin fifiidan yaa saroota nageetti naa tura hanga paartii lamadaatiin walitti deebinutti